Mucayyoo obboleessa kootii ergan biyyaa fidee ji'a sadii guutteerti. Galata Waaqayyo dhugaa hedduu tokko gammadee ishiidhaanis wal agarree wal bira geenyee wajjin bashannanee wajjin suuraa kaane hedduu tokko nutti tole jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota koo hundumti keessanuu bakka jirtanitti nageenyi Waaqayyo isinii haa baay'atu. Ani nagaa kootii isinis baga nagaa naa taatan baga naa jiraatanis isiniin jedha. Egaa akka har'a immoo wanti qabadhee dhufee mucayyoo obboleessa kiyyaati jechuudha. Natu asitti yaame jechuudha. Yaamee wal agarree jirra. Baay'ee tokko dasna jedhee jechuudha. Amma erga fidee ji'a sadii guutteerti. Walillee agarree walii suuraa kaanii walii fataa jennee turre jechuudha. Akkasuma immoo abdii sanillee baay'ee nu dhibaa jira. Akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Mucaa akkuma isiniin jedhe kana bakka hin deemutti na biraa hin dhabamu waan ta'eef anatu bira deeme jechuudha. Inna achi dhaqnee wal agarree jirra jechuudha. Kun ji'a sadii guutteerti amma jechuudha. Baay'ee tokkoon gammadee jechuudha. Biyyarraa fidee jechuudha. Ofii kootii fidee jechuudha. Mana obboleettii ani madaami ani bira jiruuti jechuudha. Obboleewwanii jechuudha. Isaan akka fudhatanii kan ani bira taa'uu fi kan mucayyoon biraazarii kootii bira jechuun obboleewwanii jechuudha. Hedduu takkan gammadee baay'ee tokko dasna jedhee manni immoo mana gaarii baay'ee tokko namatti toludha. Ijoollee inni isaanillee baay'ee nama gaariidha. Akkasuma immoo madaami ishiillee baay'ee bareedduudha. Gaariidha akkuma madaami koo amma kana addisii kanaati jechuudha. Baay'ee gaariidha dhugaa dubbachuuf. Warroonni akkanatti ijoollee bakka sossoqaafetii karaa dallaalaatirraa dhiisatti akkanatti yaamati. Akkanatti bakka sossoqaa bakka gaarii warra faamilii isin jirtanirraani sossoqaatee akkanatti fidaa malee karaa dallaalaatirraan akka finni isiniin jechuu barbaada. Dhaamsa kooti kuni maaliif gaafa san mana gaarii akka daa'imti illee hin jirre maatii beeksisa isaaniis beektee hojjette akkasitti fiddanii baay'ee bareedaadha. Ijoolleen asitti rakkattu hin xiqqamtu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf amma mucayyoon taa'ichin ajjeesee hojiin hin jiru naan jette. Akkuma isin jedhe baay'ee hojii hin qabdu. Kan ishii fudhatte ijoollee shan qabdiiti. Shan natti fakkaate ijoollee shan qabdi. Ijoollee sadii shamaraa fi dhiira sadii qabdi. Ishiin barsiistuudha. Ishiin illee akkuma madaami kooti barsiistuudha kan ishiillee jechuudha. Baay'ee gaariidha. Daa'imti xiqqaan hin jiru. Mucaa waggaa 10 kan ishii xiqqaani hin qabdu daa'ima jechuudha. Kanaaf manni baay'ee bareedduudha jechuudha. Mana akkasitti ijoolleedhaas waxxanii yoo galtani ijoollee sammuun ishii firii taate maarageen hojjetatti bakka hin dhiphattu biiroo keessatti rakkattu jechuudha. Inna akkasiin godhe jechuudha. Kana fakkaata. Ammallee mana biraa soqaa jira. Ammas kan obboleessa kootii tokkos dhufu malee jettee baay'ee rolaa jirti. Ammallee soqaatiin jira jechuudha. Mana gaariin barbaadaa jira. Manni jira garuu manni akkas baay'eetu jira. Ijoollee baay'ataa maatii baay'atu kanneen immoo hin goddaa ijoollee jechuudha. Kanaaf mana bakka hin jiraamire bakka mana maatiin hin baay'anne mana gaarii. Mana faamilii isaanii beekuu ta'e malee waan faamilii isaanii hin beekne hin jira garuu ani isaanii hin barbaadu maaliif faamilii warra kanneen fira warra kanneen hin taane ani hin beekuu hin danda'u waan ta'eef warra faamilii kanaa keessatti karaa faamilii madaamitii addisii fi madaami ishee boqotteessanii akkasuma gara namtichaa faamilii mamtichaa warroota akkasiisan malee ani kaawwan hin beeku waan ta'eef hin barbaadu jedhee kaawwan nan dide jechuudha. Kanaaf amma immoo takkas paaspoortii baafadhu jedhee jiraani yoo Waaqayyo jedhee osoo hin galiin fida jedhee yaadaa jira. Waaqayyoon mana gaarii yookaan na gargaaree arguuf ta'e mana gaarii nama gaarii jechuudha. Akkasitti fiduuf yaadaa jira. Ishiinis paaspoortii baafachaa jirti. Tunis bakkumatti paaspoortii baafattee bakka ani poroosesii waa hundumaa asii xumuree fi bakka wanti isheen achi kaffaltan jiru tikeettiin waan asii muramee ergamee fi bakkumatti dhuftee isiniin jedha. Dhugaa rabbii hedduu namatti tola. Hedduu tokko hin gammadeen illee jechuudha. Mucayyoon kun Dubaayii deemuudhaaf baay'ee hawwii qabdi. Ture isheen Dubaayii deemuudhaaf dura jechuudha. Ta'uu fidees akka ofii didee asumaan immoo gaafa Saawudiin kun banamee jedhu bakka paaspoortii baafadhu Dubaayii mati as wayyaa jedheeni
asitti yaamee jechuudha. Innaa baay'ee tokko gammaddee jirti ammas immoo gaafa biraa yoo dhaqee viidiyoolee hojjennaa isinitti nama barsiisa jechuudha. Hedduu takka ta'ee fi mannillee hedduu ta'ee fi jechuudha. Kanaaf ijoollee gisee biyyarraa fiddan warra akkasii gaggaafadhaatii ofii keessanii maaliif waciilee maatiin keessanis waciin ta'u ijoollee illee talgaaga'amtu jechuudha. Wanti isheen biiroo bultooyitu hin jiru warruma santu fudhataa dhaqeetuma gusuma san bilbilaan wal qunnamsiistaa hoggasuma fudhatu jechuudha. Maatiin keetis gazzabas hedduun baastu bakka maaliif kan asii muramee ergamee waan ta'eef bakka wanti isheen baastu COC fi marmaraa qofa warqaa wanni isheen baastu jechuudha. Walumaa galatti wanti miciyyoon piraazarii kootii kun baaste marmaraa fi COC illee birrii kaffalte malee miciyyoon tun hin baranne dhugaa dubbachuuf akka ijoollee barattu kanatti hin baranne birrii kaffalte bakka COC isaan qarshii qabsiiste dafii akka daftee dhuftu jedheetanii qarshii kennisiise COC jedhu kaasilaa warrachi kun hin beektanii gana makaddaa maali jetti gana. Kanarra jechuurra dhuftee haga sana sitti barattedhe kun amma barachaa jirti wanna hundaa nyaata qofaan hojjettu malee wanti ishee hundumaa hin hojjette jechuudha. Nyaata qofaa madaama isheetu hojjeta. Bakka suutuma baratti qaamaallee hin beektani waan danda'u suutuma makaddaa faallee babbarattee jirti. Waan baay'ee babbarachaa jirti jechuudha. Haga biyyatti barsiisanirra osoo wanti suni namni sun eessa jira jedhanii akkasitti dallaalonni keenya yaadanii baay'ee namatti tola jechuudha. Garuu dallaalonni keenya immoo asumaan si gaanii si biraa deemu jechuudha. Kanaafiyyuu ani hedduu takkan gammadee jechuudha. Kanaaf akkanatti fiduu yaadaa isiniin jedha. Maaliif maatiin keessa warqa qabu amma namoonni biyyarraa yoo gaafa hin galleet gaafa afaan beektiif dhiifte illee birrii baay'ee si gaafata dallaalallee jechuudha. Akkuma beekamu hin beektanii namoonni ijoolleen galtee hin dhufne jedhan birrii 100, 90, 60 akkas gaafatu jechuudha. Maal ganaa kana hundi cafacaftee kana ishiinoo kana barbaaduudhaaf dhufte kana madadeerraa guuranii asitti arraaggafanii gaafa isheen immoo hojii hin qabanne sammuun ijoollee as keessatti biizii ta'a jechuudha. Dhugaa rabbi. Innaa maaliif boqonnaa argatta gaafa hojii argatte atillee jechuudha. Iddoo takka namatti tola. Mucayyoon kun akkuma beekamu qarshiin wardoolleen aaddisii dhufan biyya kana keessatti 1,000 hojjeta jechuudha. Warroonni aaddisii dhufan birrii 1,000 hojjetama. Hedduu bareedudha. Dhugaa rabbii dubbachuuf hedduu bareedudha. Maaliif birriin 1,000 birrii akkuma gabaa gurraacha hin beektanii 32, 33, 34 akkuma gabaa gurraacha walii gadi qaqayyaramutti ta'a. Hedduu takka bareedudha jechuudha dhugaa dubbachuuf. Kanaafiyyuu ijoollee akkasitti fidaayii bakka suuqaa fi warri biyya ormaa keessa jirtan gara faamiloota keessaniitiin gaggaafadhaa kanatti hin finnaa jedhaati. Gaafii gaafachuu yaadaa isiniin jedha akkasitti gaggaafadhaati. Amma kunoo takkaaf amma madaamii kiyyaanii nan dhufa jettee na qabde dhugaa dubbachuuf dura maallaan jedhanii obboleewwan madaamii kootii kanatu 2 barbaannaa jetta akkasiin barbaaddi waan ta'eef ani dura takkasii xiqqoodha diu tureeyyuu isheen illee nan deemanaan hin jenne dura jechuudha. Ishee tana bichaatu nan deemanaan jedhe isheenis kan obboleessa biraazarii makiyyaati isheenis obboleettii tanaati miti kan takka malee kan biraazarii kiyyeesse tokkooti. Achumaani gaafa nani jedhu naan jettu obboleettiin tikooti achumaani lakkan hin beeku nama biraa naan jedhe isheen nama biraallee anillee nama barbaada naaf naan jette ani hin beeku jedheenii ture garuu dhugaa dubbachuuf amma baay'ee tokkoon aaree ture jechuudha. Sababa maaliif aarti jechuun keessa hin oolu maaliif guyyaa san mucayyoo nan deeman naan jette tana wajjin madaamin tunis obboleettiin tikooti nama 2tu barbaadee ture jechuudha. Amma ammoo ani jiru jedhee tana qofaaf ergee jennaan inni mucayyoon piraazarii kootii isa tokkos nan deema jettee na qabde jechuudha. Amma ammoo ishee dafan barbaadaa jira paaspoortii baafachaa jirti. Paaspoortii fudhadhuuti iddoo nan immoo akkasuma madaamii kootiinis iddoo bareedaa naasaqii akkanatti na didaa jirti kan piraazarii kiyootus jedhee dura maaliif nutti immoo didda silaa obboleettiin kootuunis yaa fudhattu naan jettee turte. Amma immoo isheen immoo biyyarraa fudhachaatti gara biraatiis lammii biraa fudhatte jechuudha isheen. Amma dhiyoo kana keessatti naa dhufteetti baay'ee tokko naan lolan jechuudha. Maaliif dura sitti ni minnaan jedhani garuu na didde waan ta'eef irraa
Isiniin jechuu jaaladha akkasitti narra kunoo gammachuu hedduu takkan gammadee jechuudha. Hedduu takka manillee bareedadha akkuma baay'ee tokko jechuudha. Torbanis dhannee wal agarraa akkasitti fataasana ajechaa jirti jechuudha mucayyoon biraazarii kooti. Gaafa dhannee ammas immoo gaafa naqe viidiyoo isiniif hin hojjedha. Hedduu tokko manni bareedudha jechuudha dhugaa dubbachuuf baay'ee siqaa hin qabdu hojii hin qabdu baay'ee hojiin hin jiru akkasii isiniin jedha obboloota koo baay'ee gaafii yoo qabaattan koomentii irratti barreessuun dagatinaa. Ciao ciao.